Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina kallattii mangara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Oduun kun oduu baay'ee nama gammachiisudha. Maastara Abiy Kabbadaa yaala isaa hordofaa turuudhaan fayyee gara biyyaa deebi'ee jira. Baga gammadde jennee ni jirra. Balata odeeffannoo kanallee qabnee jirra. Kan viidiyoo irratti argitan kun yeroo raayyaan ittisa biyyaa weerara mootummaa naannoo Somaalee Oromiyaa irratti raawwatuun daangaa Oromiyaa cabsee seenuudhaan ijaarsa seeraan alaa ijaare diigaa jiranidha. Raayyaan ittisa biyyaa weerara mootummaa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cabsee seenuun ijaarsa seeraan alaa raawwate kan diige ta'us duuba isaa ammallee shiratu jira jechuudhaan jiraattonni komii fi shakkii qaban ibsanii jiru. Guutuu odeeffannoo kana bal'inaan isin biraan geenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti tarkaanfii barraaqan fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaati maqaa opereeshinii yookaan duula waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa balleessuu jedhuun humna guddaa bobbaasee opereeshinii gaggeessaa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee Attee hidhuudhaan haleellaa humnoota maqaa opereeshiniin bobbaate kana irratti raawwatuun injifannoo argatu itti fufe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu wajjin turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna affeeramtanii jirtu. Oduun kun oduu akkaan baay'ee nama gammachiisudha. Maastara Abiy Kabbadaa yaala irra turuudhaan fayyee gara biyyaa deebi'ee jira. Dhibamuu maastara Abiy Kabbadaatiin namoonni hedduun rifannoota keessa galanii ture. Dhibamuu isaatiin hedduun waan danda'aniin bira dhaabbatanii jiru. Yaadan akkasumas rabbiin akka isa fayyisu hedduun kadhannaa taasisaa turan. Kadhannaan uummanni isaaf taasise isaaf milkaa'ee jira. Fayyee yaala irra turerraa gara biyyaa deebi'ee jira. Isaanis baga fayyitee biyya keetti deebite. Uummata isaaf yaaddaa tureenis baga gammaddan baga walumaan gammannee isiniin jennee jirra. Firootanii fi hiriyoonni isallee baga gammaddan. Godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaaksan irratti duula weerara daangaa mootummaan naannoo Somaalee daangaa naannoo Oromiyaa cabsee seenuudhaan raawwate hordofee raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhateen ijaarsa seeraan ala weerartoonni naannoo Somaalee naannoo Oromiyaa irratti raawwatan diigee jira. Kun waan jajjabeeffamuu qabu yoo fakkeessaaf ta'uu baate yoo dhugaaf kan hojjetamu taate hojii deeggaramuu qabudha. Mee viidiyoo tana waliin haa ilaallu. Salam katanya. Salam katanya. Akkuma viidiyoo kanarratti argitan kanatti ijaarsi diigamaa jiru kun ijaarsa humnoonni mootummaa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa ce'uudhaan uummata hedduu qe'ee irraa buqqisuun hedduu lubbuu galaafatuun qabeenya meeqa saamanii yookaan hedduu barbadeessanii ijaarsa kana raawwatan raayyaan ittisa biyyaa yeroo diiguu kan mul'atudha. Tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhate kanaan wal qabatee jiraattonni yaada kennaniin raayyaan ittisa biyyaa ijaarsa seeraan alaatii fi weerara seeraan alaa mootummaan naannoo Somaalee naannoo Oromiyaa irratti raawwate diiguun sirrii ta'e yookaan gaarii ta'e garuu duubni isaa shira qaba jechuudhaan shakkii qaban ibsanii jiru. Kunis weerara raawwatamu ittisuu irra qabatama naannawaa walitti bu'iinsa bilisa uumuu jedhuun gandoota weeraraman akka gadi dhiisan taasifama. Yeroo kanatti mootummaan naannoo Oromiyaa gandoota isaa gadi dhiisuun duubatti siqa. Mootummaan naannoo Oromiyaa duubatti yeroo siqu ganda weeraramee qofa gadi dhiisuu osoo hin taane ganda biraa tokko gadi dhiisuudhaan duubatti siqa. Mootummaan naannoo Somaalee garuu duubatti deebi'uun daangaa isaatirra taa'a. Kunis tooftan jiraattota naannoo Oromiyaa gandoota isaanii irraa kaasuudhaan weerara biraatiif haala mijeessuudha jechuudhaan komii isaanii dhiyeessanii jiru. Akka dhugaa jirtuutii fi akka seerattis yoo ta'e naannoleen lamaanuu qixa duubatti siquu qaban. Jiraattota naannoo Oromiyaa qofa lafa isaa irraa kaasuun duubatti siqsuun isa kaan immoo daangaa lafa isaatirratti qubsiisuun maaliif ta'e jechuudhaan gaafillee gaafatan.
Kan nama dhibu immoo naannoon Oromiyaa lafa jaraa weerarame qofa osoo hin taane lafa hin weeraramin illee gadhiisee duubatti siqaa jira. Kuni maaliif ta'a? Gochi amma naannoo Oromiyaa irratti raawwatame kunis gocha yeroo dheeraaf naannoo Oromiyaa irratti raawwatamaa turee fi mootummaa naannoo Somaaleetiif haala mijeessu mootummaan naannoo Somaalee godinaalee fi aanaalee naannoo Oromiyaa hedduu haalli itti of jala galchaa tureen kana jechuudhaan komii isaanii dhiyeessanii jiru. Aanaan Cinaaqsan kan magaalaa Jijjigaatiin waldaangeessitu waggoota 15 darban weerarri walaa irraa hin citin mootummaa naannoo Somaaleetiin irratti raawwatee jira. Mootummaan naannoo Somaalee haala kanaan araddaawwan 80 ol aanaa Cinaaqsan weeraruun qabachuun aanaalee biroo 3 kan naannoo Somaaleetiin bulan irratti hundeessee jira. Araddaalee 80 ol aanaa Cinaaqsan qofa irraa qabachuun aanaa Daaramuu fi aanaalee biroo 2 hundeessee jira. Kana malees mootummaan naannoo Somaalee aanaa Cinaaqsanii fi aanaa Jaarsoo adda kutuudhaan araddaawwan qabatee irratti aanaa haaraa kan mootummaa naannoo Somaaleetiin bulan hundeessee jira. Haala kanaan araddaawwan 80 ol keessa araddaa Mul'ii Daawwee jedhamu qofatu aanaa Jaarsoo jalatti hafe jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Aanaa Cinaaqsan irraa magaalaa Cinaaqsanii fi araddaa Mul'ii Daawwee malee araddaawwan hafan hundi mootummaa naannoo Somaaleetiin saamamanii jiru jechuudhaan himanii jiru. Walumaa galatti Oromiyaa bahaa keessatti aanawwan akka Gursum, Cinaaqsan, Jaarsoo, Kombolchaa, Baabbilee, Qumbii, Maayyuu, Mulluqqee, Makkanniisa Oromoo kan Somaalee jala galee fi kanneen biroo irratti weerarri jabaan raawwatame jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatitti himanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaallee fakkeessuuf osoo hin taane weerara kana guutumaan guutuutti dhaabuuf hojii qabatama ta'e hojjechuu qabu jechuudhaan akkasumas sababa naannoo walitti bu'iinsa bilisaa uumuu jedhuun uummata Oromoo qe'ee isaa irraa buqqisuun mootummaa naannoo Somaaliitiif immoo weerara itti aanuuf haala mijeessuun dhaabatuu qaba jechuudhaan jiraattonni gaafatanii jiru. Jirra jirtu uummanni Oromoo baga jiraattan baga gammaddan baga walumaanuu gammanne baga injifannoon teenya. Godina Harargee bahaa aanaa Cinaaqsan araddaa biyyoodhaa torbaan lama dura bakka alaabaan Somaalee irra dhaabbachaa turte bakka ergamtoonni Somaaleetii fi liyyuu poolisiin ummata keenya irratti weerartee ummata keenyaa fi humna addaa Oromiyaa irratti dhukaasa bantee ummata keenya cabsitee humna addaa Oromiyaa akka malee gootee alaabaa isaanii irra dhaabbatte har'a kunoo injifannee raayyaan ittisa biyyaa kaambii Somaalotaa kana diigaa jira. Amma garuu alaabaan naannoo Oromiyaa irratti hin dhaabbanne isaan liyyuu poolisoota malawleedhaan qaarsanii jiranii amma makalaakiyaa irra taa'u jira kaambii Somaalotaa tan liyyuu poolisiidhaa diigamtee jirti. Oduun itti aanu gamtaa mootummootatti koree mirga daa'immanii Itoophiyaa keessatti miidhaan daa'imman irratti raawwatamaa jiru akka yaaddessaa ta'uu ibsee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koree mirga daa'immanii Itoophiyaa keessatti yakkoonni hammeenya daa'imman irratti raawwataman hedduu dabalaa jiraachuu ibsuudhaan kun immoo akkaan kan isa yaaddessaa jiru ta'uu ibsee jira. Yakkoonni yookaan miidhaan kunneenis akka ajjeechaa fi yakka saalqunnamtii daa'imman irratti raawwachuu, butamuu daa'immanii akkasumas gargaarsa namoomaa akka hin arganne ugguruu yookaan immoo uggurri kaa'amuu kan dabalatu jedhee jira. Yaaddoon kunis kan ka'e mariin sakatta'iinsa haaraa biyyoota miseensota muraasaa irratti erga geggeeffame booda akka ta'e himee jira. Daa'imman waraanaan miidhaman ilaalchisee koreen gargaarsa namoomaa Itoophiyaa seera idil addunyaa kun hojiirra akka oolchus gaafatee jira. Itoophiyaan yakkoota hammeenyaa kana akka dhaabduu fi gara fuulduraattis gochi kun akka hin raawwatamne ittisuu akka qabdu waamicha dhiyeessee jira. Akkasumas gargaarsa namoomaa yeroo isaa eeggatee fi danqaa tokko malee akka dhaqqabu gaafateera. Kana malees mootummaan daandilee sababa waraanaan cufaman saffisaan akka banu daa'imman achitti argaman adda baasuun gara qaamota eegumsa daa'immaniitti akka dabarfaman gaafachuu, qaamota daa'imman irratti yakka raawwatan seeratti dhiyeessuun akkasumas daa'imman waraanaan miidhaman tajaajila fayyaa fi deeggarsa sammuu akkasumas gargaarsa seeraa akka argatan gochuu akka qabdu Itoophiyaa akeekkachiisee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Mootummaan gama isaatti humna guddaa bobbaasuun opereeshinii yookaan duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuu guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee
maqaa opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun humna waraana mootummaa bobbaafaman irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwataa jiru cimsee itti fufuun miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun loltoota mootummaa hedduus booji'uun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Har'as haaluma kanaan giddugala Oromiyaa kibba lixa Shaggar aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Har'a barraaqaan kibba lixa Shaggar aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhachuu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Qarsaa Maallimaatti barraaqaan bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhatee miidhaa dhaqqabsiise jedhee jira. Haaluma kanaan aanaa Qarsaa Maallimaa ganda Hawwaa Dhangaggootti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabee hedduus booji'uu odeeffannoon gama sirraa nu geette ibsitee jirti. Haleellaan bakka kanatti raawwatee meeshaalee waraanaa hedduu kan dhuunfatii hanga kan gareetti hiikkatu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo achuma aanaa Qarsaa Maallimaa ganda Algaa Galeeyyii jedhamutti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen 20 ol addunyaa kanarraa yoo godaansisu hedduu madeessuun loltoota 4 booji'u odeeffannoon nu gahee jira. Isaan viidiyoo irratti argitan kunniin warroota booji'aman yoo ta'u lola bakka kanatti gaggeeffamee wal qabatee gama mootummaatti odeeffannoon jiru injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo gonfadhe jedhe gara ofii garagalchuudhaan waraanni mootummaa akka waan waraana bilisummaa Oromoo booji'etti fakkeessuudhaan gabaasaa jiru. Akkasumas kan addunyaa kanarraa godaananii fi kan madaa'anis akka waan waraanni bilisummaa Oromoo madaa'ee fi addunyaa kanarraa godaanetti fakkeessuudhaan raayyaan miidiyaa mootummaa akka waan raayyaan ittisa biyyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti injifannoo argate fakkeessuun gabaasaa jiru. Dhugaan jirtu immoo kan viidiyoo irratti argitan kana kan booji'aman loltoota mootummaati. Gama meeshaatiin yeroodhaaf bireeniin 3 hiikamu akkasumas AKM'n hedduun hiikamuu odeeffannoon nu ga'ee jira. Guutuu odeeffannoo kanaatii fi oduu oolmaa Oromiyaa isa biroo yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajji kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.